keessummaan keenyarraa Yaarseemaa Saffine. Bareedduu. Maali bareedduu kuma boossa? Siyaade. Ani moo? Bareedduu ko. Yeroo yaadamu bariin boo'amu. Dhiisi. Bilbiliif. Sin jaaladha tolee. Bareedduu ko. Giiftii ko. Maaloo mee sooftiin af kennaame? Gaa amma ni taphanna tolee. Bareedduu ko. Hagas marana yaadde? Yaa Rabbi maqaan koo eenyudha? Isheetu. Maaliin na beektati? Ani sin beeku Ramadaanoo. Miti garuu na yaaddeetiin boosem. Bareedduu ko nan beektati waan na beektuun qabdu. Ati waggaa meeqadhame? Eessatti dhalatte? Hospitaalatti. Yaarseemaa jechuun mee maal jechuudha? Maqaa jechuudha. Ijoolleedhaaf maqaa moggaasuu kan qabu eenyudha? Haadha. Abbaanoo? Innis ni moggaasa. Kan rifeensa kee kanatti bareechattee hojjette mee maaliidhaaf? Eenyuufi? EBS'dhaaf. EBS'uun eenyudha? Kanan televizyiiniidhaan ilaalu sana kaa. Mana keessa inni kan bilbila qabu eenyudha? Hanna. Maal keeti? Haadha ko. Tole sagalee waamicha bilbilaadha kee maalidha? ሰላም በግሼን ማርያም ይባም ይብም በደብረ ገብሬ shamarran maaliif hin qubeellaa godhatu? Yemmuu heerumaniidha. Yeroo heerumaniidha. Eetina isheessa jiraatti? Itna shari'amteerti bar. Hari'amtee? Baadiyyaa deemtee jirti. Eenyutu ishee hari'e? Harmee. Maaliif? Astara bira yemmuu deemtu. Eenyudha Astarayaan? Ollaa keenya. Isheen maal gochuudhaaf achi deemti? Kitaaba naaf kennii jetti. Ati garuu mee magaalaan kee eessatti guddatte? Maarqosirraa dhufte? Hanga asiitti? Maarqos qofadha. Maalumaafuu sin galateeffadha. Mana keessanii kan naanna'uu jaallatume eenyudha? Hanna. Waggaa meeqaffaa isheeti? Hannan hadhadha bar. Umuriin ishiin beekamu? Hin beekamu. Abbaan Annaa eenyudha mee? Ayyee. Abbaa Alamuu eenyudha? Akaakayyuu Fiqir. Sii fi Abbaa Alamuu keessa umuriidhaan eenyutu caala? Abbaa Alamuu. Ammayyeen eenyudha? Ayyaala Alamayyoo. Ayyaala Alamayyoo maal keeti? Akkoko. Akkoon kee kan sirriitti sitti toltu yoo maal siif gootedha? Faaffatoo yeroo naaf hojjetu. Kan si arsitu yoo maal si gootedha? Yeroo Abbaa Alamuutti horitu. Walitti dhufeenya takkoo kee faana qabdu garuu baay'ee kan namatti toludha. Diimtuudha moo gurraattiidha? Diimtuu. Maal ishiitu sitti tola? Fuula ishee. Fuula ishee keessaa mee maal ishee jaalatta? Luka ishee. Akkoon kee mee hojiin isaanii maalidha? Abidda qabsiisanii sana booda laaqan hojjechuu. Amma gaaffii bilbila irra geenye irraa bilbila. Tishartii kee jijjiiriin jedhanii. Maaloo ati moona rakkisee mee gurbaa? Isheetu biran jira. Gaaffii mammaaksan si gaafadhaa jedhiiti isheetti hime. Yaaddeeti? Haadha keeti? Tole maalaa jedhamu? Gaaffii tokkotti gaafadhu. Boruu hin beekneen jedhiin. Boruu hin beeknee jechuun maal jechuudha? Oda bukoonsaa sagali. Oda bukoonsaa sagali. Gaaffii sirriidha. Gaaffii sirriitu deebi'u. Maaliif akkam boo'isitti himu? Si yaadeetanii. Sodaatteeti? Si yaadeen jira. Tole. Hin bo'amu tole Arseemaa koo. Tole. Hin bo'in bareedduu koo akka badhaafamtuuf tole cimtuu ta'uu qabda. Tole giftii koo sin jaalladha tole. Anis. Eeyyee. Nagatti. Isheetu dubbisi. Hello. Oko. Gaaffii ariitiidhaan waan deebistaniif qarshii 2,000 badhaafamteetti Daanshin Baankiin irraa baay'ee sin galateeffan. Tole gooftaa koo. Ati baay'ee akkoo kee jaalatta garuu. Eeyyee. Mana amantaa si fuutee deemti moo akkami? Mana amantaa eessa si geessiti? Georgis. Qulqullicha Georgis? Georgis qofa. Asitti garuu qulqullicha Georgis jedhama. Eeyyee.
Tole. Bunni maaliin danfifamaa? Kuusaa bishaaniidhaan. Kuusaa bishaanii? Buna eenyu fa'aa waamtusin? Alamnesh fa'aa. Bunaaf yeroo dhufu maal fidanii dhufu? Huma qabanii dhufan bilbila qofa. Ati nama biyya eessaati? Kan Maarqos. Itoophiyaadhaan ni beektaa? Hin beeku. Hin beektu miti? Mee alaabaan kun kan biyya eessaati? Kan Itoophiyaa. Mee keekii sana fidi? Isigaa hin barbaadu. Dhugaa? Hin barbaadu. Tole achumatti muraa tokko naaf fidaani baay'ee beela'eera. Ani garuu hin beelofne. Ani hojii sitti toluu dhiisaa? Naan hin jedhu. Mee keekii naaf kennime? Kan kiyya garuu akka finne. Isheedhaaf akka hin finne? Hin fiddu. Si hin fiddu? Hin fiddu. Yoo fidde garuu nan ishee rukuta. Dhugaadha waliin dhoofna anis si waliin hin rukuta. Tole? Ati keekiin jaalattu? Eeyyee. Imimmaan kee ofirraa haxaa'i dhiisi. Daabboodha moo keekiidha? Kun immoo keekii moo daabboodha? Daabboo keekii jedhedha tole malee keekii miti. Ani garuu nyaattu. Tasumallee nyaattu tole. Yaadda maqaa abbaa ilma afur qulqulluu sada waaqa tokko amiin. Suma cinallee hin geessisu tole. Nuuf kennama. Mee daawwattoota keenyaaf kunoo eebbifameera waan ta'eef geessiif. Maal akka inni fakkaatu? Afachu! Daabboon daanqooti kun. Jarana sarpiraayiziidha ilaalaa killeessaas keessa. Daabboo lukkuu kan jedhamu ni beektu isin? Wayyoo seenaa qofaadhaan beekan ture irra garuu wal argine. Daabboo lukkuu kan jedhamu ni jira ture haati koo yeroo natti himtu. Shamarran ogummaa qabaniin kan hojjetamudha. Egaa keessa isaatti killeen ni dabalamaa, fooniin daanqoo ni dabalamaa. Egaa ni killeessa argadheeraa namni foonsaa argate immoo carra qabeessadha. Sinaaf qinnaa galateeffadhaa. Garuu maaluma fumattee maaluu dhugaa fumattee? Ani nyaadhu garaa kun dhukkubee jira. Garaa keessi dhukkubee? Maal sitti dhagahama? Homtuu natti hin dhaga'amu. Dhukkubeen isaas sitti hin dhaga'amu? Natti hin dhaga'amu. Garaa keessi hin gubu? Hin jiru. Tol akkam su godhu? Jallisee dhuma dhukkuba. Namni dhukkubsate. Maaloo daabboo kana fuudhaatii namaaf geessaa? Hoo! Kan akkamiitis hin moome maaloo? Henook Miikiyaasii fi Ermiyaas kan jedhaman dargaggoota ciccimoodha. Akka kennaatti waan kana naaf fidaniiru kan adda ta'edha hojii aartii waan ta'eef haa ilaallu. Maal ta'a laata? Tilmaamime? Ani hin tilmaamu. Hin tilmaamtu? Tole egaa. Ati giiftii koo hanga akkoo kee argattutti mufatteetta. Miti? Eeyyee. Dhimmi kee akkoo kee faanaadha miti? Eeyyee. Maal? Irsaasiidhaanii kan hojjetame? Argite ilkaanumti koollee anuma kootiin. Baay'ee nama ajaa'iba warri fakkii kaastan dhugaadha waaqayyo isin haa eebbisu. Kanaan duras akkanumatti mucaawwayii waltajjii irratti na kaaseet inni garuu halluudhaan ture kan na kaase. Hedduu natti tolee ture. Har'a immoo irsaasiidhaan. Ermiyaas Miikiyaasii fi Henook dhugaadha hedduun isin galateeffadha. Guyyaa dhalootaa, guyyaa kabaja ayyaana garaagaraa akkasumas qophii garaagaraa ni qabaattu yoo ta'e dadhabdoota warreen nama isaan gargaaran dhaban namoota humna dhaban waliin dabarsuun biyya lafaatti qofa osoo hin taane waaqa biratti illee eebba guddaa waan qabuuf akkasumas lubbuu keessaniif gammachuu waan isiniif laatuuf achi deemtanii waan qabdan hunda kabajachuu dandeessu isiniin jedha. Kun sartifikeetii galataa ijoollee qaxaleetii waan ta'eef hedduu si galateeffanna. Waaqayyo si haa eebbisu tolee.